Dhaamsa ummata wobo takkaahu ammoo adda bilisa baasaa ummata Oromoo kaje'an saniifin inshaallah dhaamsa dhaamuu barbaada. Jara keenya Oromoodhaaf qabsooyinaa Oromoo tana bilisummatti baafnaa jettanii yoo qabsooytan taatan amma gubaatii gartee arsitti kasitti gartee manneen namaa gubamu hanqabeenyi namaa gubamu san isiniitu akkas godhee maaliif mootummaa filattan jechuudha akkas godhee jechuudha dhageenya oduun nu gahaa jirtu tana amma ummanni mootummaan ka aangoo isaa harkaa qabaa kagartee gaa boordii dhiheesse egaa caasaa isaa diriirsee gartee hanga gandatti harkaa qabu kana filadhaa jechuudhaan karaa hatta hanga sheekanillee gartee gaa mariitti godhanii sheekanilleen hamma masgiida gartee kana filadhaa jedhanii dirqama irra kaan takkatti jechuudha. Haala saniin filannoo dirqamaan filachiisanii sababa sanii ummata gartee gaa ifiifuu mootummaan dirqamaan filannoo irra geggeesse isin ammaan tana maanu filachuu dhabdan jettanii hoggaanii fi qabeenya isaanii gubdan. Mee isin ammaan tana hawaasa kanaaf dhaabbattan moo walumaa galatti wal jidduutti bakka hawaasa kana finna jechuu irra waliigaltan moo akkami dubbiin teessantu nu dhibde. Waliigalatti isin kaayyoo takka qabaattaniiti waliigaltee takka qabaattaniiti hawaasa Oromoo kana dhukkeerraa kaamna wal jidduutti jettanii waliigaltan moo maalime wanna dhibe tana. Yoo Oromoo dhaabbattan jara kana ni gartan akkaataa filmaanni itti gaggeeffame. Hatta masgida sheekan masgida irraa labsii godhee Oromoo badhaadhina nuti badhaadhina kana filachuu qabnaa jedhanii gartee dirqamaan gartee akka hatta hanga sheekanillee gartee dirqama godhanii akkasitti uummatatti hiikannan takkatti labsiin baatee akkasitti dirqamaan akka gartee filamu godhan filaman sababa saniiti maaliifi nu filatinaa jettanii hoggaa hawaasa miskiina kan akkasitti qabeenya isaanii gubdan amma kun dhugatti Oromoof qabsaa'uudha. Eenyuuf qabsaa'u jirtan lubbuu teessaniif yoo dandeessan mootummaa lolaati cabsaati aangoo irraa fudhadhaa dadhabdan hoo miskiinan dararinaati abaarsarraan fuudhinaati deemaa kaafirraa kara rabbisinoof way yoo dhugumaan Oromoof qabsoonya jettan lubbuu teessan itti wareegati yoo dhumtaniis dhuma yoommoo dadhabdan hoo harka kennaa jala bula. San ta'umaa tufirraa biyya bakka gartee duraan irraa isin fidanitti dachaati dalagaddaa biyya alaa dhaqaa. Hoggaa isin akkana gootan hoggaa mootummaan akkana godhu isin warra shanee nyaachisu jee hoggaanii fi yoo isin bishaan irraa dhugdan ganda tokko isin warra shanee qallabu jedhanii hawaasa kana dhukkeerraa kaasan tumanii hidhanii karaa qabeenya isaanii dirgim godhan. Sababa keessanii mootummaan hawaasa dirgim godhu jira. Isinii sababa mootummaati qabeenya hawaasaa dirgim godhu jirtan hawaasa lubbuu hawaasaa dirgim godhu jirtan. Obboleessoo nuti bar nama amannuu dhabne nama kanaatu nama keenya wallaallee bar. Isiniitu nama keenya isaan kanaan nama keenya nuti bar namumaa walii wallaallee ulaa. Dhageessanii itti yaadaa waan kana boru seenan isin gaafatti. Namni isin qabsooytaniif eenyu ka isin akkana gootan eenyu if gaafadhaa. Mee arrumarraa if gaafadhaa dubbitan. Yoo dhugumaan harmee Oromootiif ka qabsooytan taatan roorroo ummata keenyatti ka qabsooytan yoo taatan eegaa mootummaa dhaatii irraa fudhadhaatii ummata bilisummaa baasaa yoo dhugumaan bilisummaa dhugaatii taatan yoo sin dadhabdan hoo isinii fi mataa keessaniin hin miidhin mataa keessaniin namni hin miidhamini ifirraa keessaa deema. Eegaa maa maqaa balleessa maa seenaa fi maqaa keessan balleessa. Amma shaneet akkana godheeyyan. Aara fi mootummaa itti dadhabdan hoggaa hawaasa baatan seenuma keessanuu balleessan jechuu bar. Qabsoo teessanuu balleessan jechuudha bar. Namni kamitti ganaa zalaalamitti isin filata duuba haala kana. Namni nama lafatti waltee muka hojii horaa. Osoo silaa muka jiraachaa ummata kanaa tola ooladhaa mootummatti deemtanii dhugaa. Nama gartee hawaasa keenya kanaa yaadu jenneeti isinillee abdan. Haala isin gartee hawaasa keenya maa mootummaa kana filataniif jecha isaanii fiifuu dirqamaan filannoo gaggeessa hoggaanii fi mana gubdanii qabeenya isaanii dirgim gootanii lubbuu namaa jeeftanii kaan ammoo
mana namaati isaa firraa qoon qabne fuutanii maallaqa kafalchiiftan hagana maallaquma haganaa fidaatanii hoggaa kana eenyutu duuba amanee aangottu isin dhiyeessa duuba haala kanaan. Akkamitti isin amanee namni kun namni har'aan tan akkana bilisummaaf manaa baane jechaa namni akkana har'a nu godhe gaafa aangoo harkade akkam nu godhaa jaa namni kun eenyutu duuba isin filata obboleessu. Meetti yaada sammuu teessan tana taraa takka gattaati itti wal mari'adhaa karaa kamtu nu baasa jaame. Hawaasni isin qabsooytaniif hin jiru yoo hawaasuma keenya walumaa galtanii hawaasa Oromoo fixuudhaaf jecha irra walii galtan hin beekan. Dhageessanii hawaasuma Oromoo kana akka nama wal loluu fakkeessanii hawaasa Oromoo kana dhukkee irraa kaamna jettanii yoonii fi gartee akka gartee shanyii sirna dabreessan godhuudhaaf jecha karoora galfattan ammoo Rabbiin nurraa isin haa dhorku. Itti yaada waan kana itti yaada hara isin baasu furmaata godha fayyaa seenaa ifin xureessina. Mootummaan gaafa dur hoggaanii fi qaamni tokko hawaasa inni bulchu gartee kamii dhute waraana itti bobbaaseti waan san waraana itti bobbaaseti yoo cabee yookaan cabsuus cabsee gar tokkotti baasa. Keenya kun ammoo maqaadhaaf guyyaa tokko lama hoggaa walitti dadda'an gana achumatti itti dhiisanii gana rakkoon teenyattuma deemti. Malaanuu akka gartee hawaasa Oromoo kana miidhuu irratti kan gartee waa walii galanii fakkaatti waan hoggan takka achi ilaalee jiru. Kanaafuu yoo dhugumatti Itoophiyaa bulchina yoo jettan isinis mootonni keenya nageenya hawaasaa kabachisiisuudhaaf gartee dirqama waan silaa hawaasatti roorrisu irra dhoorgitanii gartee hawaasa kana nagaan bulchuu danda'uu qabdan. Dadhabdan ammoo fayyaa wal jidduutti hawaasa kana hin fixinaa. Boru Rabbiin irraa isin gaafata. Dilii nama kana. Wallaahi har'aan tana qabeenya walii qabachuuf hanga teessan kana nama fixaadhaa yoo qabeenya walii qabataniis inshaallah qabeenya kana kun isin jala gadi hin bu'u biraa deemtanii akhiratti nyaanni keessan ibidda jechuudha. Kanaafu nageenya hawaasaa eeguudhaaf gam tokkotti ba'a. Nuti bar gaafa duraa lolli hoggaa ka'e hanga caphee gam tokkotti bahutti walitti deeme waraanni. Kana diliblib janiituma namuu addaan gala guyyuma tokkoo fi kan onnee jedhanii. Walitti baafta waluma baasati gar tokkotti baasaa kaanurraa maaliif ummata kana hiraar gootu? Maa ummata kana dararta? Kaasi ummanni rakkoo keessa jiru galaana diimaa maarree jettan. Dura hawaasa kana nageenya hawaasa kana eega rakkoo as keessa jirtu as keessaa baasa. Achi booda tanurraa fagootti deemtan. Namni mana ifii keessa'uu hin tolfatin maal fayyaa footoo waan adda addaa footoo kaasee fayyaa biyya dhaalessaa oola.